السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biyya jirtu obboleewwan bakka jiraattan jecha har'a aappiilee intarneetaa bilaashii fi akkasumas kabaatii kan yaala 39 siim kaardii yookaan shari'aa garaagaraa irratti kan dalagu sin agarsiisa. Amma dura aappiilee kan lamaan sin agarsiisan ture aappii tiim tuneelii fi tiim tuneelii ta'ee fi akkasumas tunel pro jedhu kanas hin agarsiisan ture. Ammas aappii haa tunelii beekamaadha namoota hedduu biratti. Akkasumas aappii baadaa VPN pro jedhu kanallee ammallee deebi'ee of haaromsee jira. Aappiileen kun lamaan aappiileen kun hundi isaanii dalagaa jiranii garuu namoonni hedduun fayyadamummaa wallaaluudhaa fi akkasumas ammatti pilaastoor keessa dhaqanii abdeet gochuu fi siistama isaa itti fayyadama irraa dhabuu irraa kan ka'e namoonni hedduun itti fayyadamaa jira waan ta'eef aappiin kun warroonni siim kaardii garaagaraa qabdan ani mataa kiyyaaf jaawwii fayyadama. Jaawwii waan fayyadamuu fi jaawwii akka ajaa'ibaatti dalagaa yeroo yerootti of haaromsaa waan ta'eef karaan ofitti haaromsu immoo fakkeenyaaf wantoonni mallattoonni kaafu keessaa fakkeenyaaf akka asitti akka argaa jirtan kana 332 jedheera. Kana yeroo yerootti saffisa akka ol dabaluuf karaa kana hordofuu qabdanii yoo kana karaan kun waan amma irra jirurra kan hin jiraanne ta'e intarneeta dalaguudhaaf gahaa miti jechaadha. Warroonni kabaatii ka 39 fayyadamtan akkuma argaa jirtan kunoo 25 irraa kaasee 39 irra jira. Asitti tarreesseera. Akkasumas jaawwii illee warri jaawwii asirratti kunoo jaawwii firiidha asirra kaa'eera. Akkasumas sawaallee 30 akka tiktookitti fayyadamtanii fi akkasumas shari'aa yaaqootillee shari'aa yaaqootillee bilaasha dalagaa jechaadha. Zayinii amma durallee ofirra kaa'ee ture garuu amma bifa kanaan fideera. Akkamitti akka dalagaa jiru garuu haga ammaatti illee namoonni dalagsiifanne jedhallee namarraa hubanne jechaadha. Akka kana fakkaataa kanaati. Gama kanaan immoo karaa irraa kanaa warroonni karaa garaagaraa fayyadamtan tooftaa jijjiiratan waan ta'eef ammallee kanarratti alaabaa kana hundarrattu osoo dalagsiisuu baattanii irra filatamaadha. Bakki isinitti dalagsiisuu qabdan ammaaf akka isinii dalaguuf noo bakkuma taran lamaanii fi tanuma ta'olii tanaa fi tanuma gadii jidduma kanarratti ta'uu qaba jechaadha. Itti aansuudhaan immoo kunillee akkasuma akkuma isa kanaa kunillee fayyadamaa jira waan ta'eef haatunel keessa barnoota hedduutu jira. Haatunel kana keessa barnoota biyyoota garaagaraa hedduutu jira. Amma warroonni gaxar jirtanillee intarneeta kana akkuma argaa jirtan gaxar shari'aa siim kaardii gaxar keessa jiran guyyaa kaleessaa ofirratti abdeet kan godhe wantoonni kun waan akka ajaa'ibaa dalaganii telegiraama isaanii keessa seentanii tuqaa sadaan kana tuqxanii telegiraama isaanii as jalatti argachuu dandeessan kunooti. Telegiraam chaanaal kan jedhu odeeffannoo isaa jala deemuu barbaaddanii biyyoota garaagaraa hedduu akkasumas kuweet keessa warra jirtanillee kunoo bifa kanaa isiniif kaa'eera. Intarneeta akka bilaashitti dalaguu san qofaa osoo hin taane warroonni biyya keessa jirtanillee bifa adda addaatiin kaa'eera. Keessaafuu siim kaardii Itoophiyaa keessa jiru yeroo ka duraan jirullee ka Itiyoo telekoom illee kaa'eera jechaadha. Biyyoota garaagaraa kaa'eera. Akkasumas Itiyoo telekoom irratti akka intarneeta bilaash dalagu kaa'eera. Itti aansuudhaan immoo siim kaardii dhihoo kanatti gara kaampaanii Itoophiyaa keessatti maqaa geeddaratee Itoophiyaa keessatti amma tajaajila kennaa jiru safaariikoom kan jedhamu. Safaariikoom illee bifa addaatiin safaariikoom siim kaardii Keeniyaatii wanti beekuu qabdanii haalaan hedduu amma biyya keessatti babal'achaa jira waan ta'eef karaa VPN kanaan intarneeta hedduu bifa haaraan bilaasha dalagaa jira jechaadha. Biyyoota garaagaraa keessa warra jirtan haatunel kun hedduu bu'a qabeessa jechaadha. Akkasumas warroonni Itoophiyaa kan Itoophiyaa keessa jirtan kunoo Itiyoo telekoom kan jedhu kunoo kanan amma safaariikoom immoo kan safaariikoom as keessallee numa jira jechaadha. Safaariikoom bifa hedduudhaan jira jechaadha. Karaa gadiitiin jira. Warroonni amma Saudii keessas irraa xumura
akka Saudii keessa zayinillee ofirratti haaromseera amma yoo isiniif dalaga ilaalaadha. Akkasumas moobaayilillee ka 60 warroonni moobaayilii fi zayinii ka 60 itti fayyadamuu barbaadan immoo kunoo asirratti walumaa galatti zayinii fi moobaayilii walumaan dalaga jechaadha. Ka zayinillee ka sawaallee kan irratti kasinii dalagu jechaadha. Sawaasillee ofirratti haaromsee jira. Haatunillee jechaadha. Sawaallee kafaltiin malatti dalaga jedhee kunoo asirratti ofirratti allibaaraallee sawaallee ofirratti guyyaa kaleessatti kan haaromsee waan kana warri siim kaardii kana qabdan itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Aappii kana buufadhaadha. Kunoo warroonni Safaariikoom sun asitti maal akka dalagaa jiruun warri amma dura isa qabdan pilaastoorii keessa seentanii pilaastoor keessaa akkuma jiru sanitti abdeet gootanii jechaadha. Erga pilaastoor keessa seentanii abdeet gootanii booda bifa kanaa isinii dhufa. Kunillee akkasumas siim kaardii ammaaf kunoo kanatti of haaromsa warroonni haaraa amma dura seentanii abdeet hin goone shari'a bifa hedduudhaan akka intarneetaa kafaltiin malatti dalagu ishaaraa kaahaa jira jechaadha. Akkuma argaa jirtan kana sawaallee ni dalaga jedha. Garuu hagam akka dalaguu fi hagam akka hin dalagan hin beeku. Shari'aa hedduu sawaa fi zayinii moobaayilii irrattillee kafaltiin malatti ni dalagaa jechaa jira. Kun haaromsuma guyyaa dheengaddaarraa jalqabee of haaromsee jechaadha. Akkasitti erga isin bira buuseen booda keesseentanii arguu dandeessan waan ta'eef gabbuufadhaatti fayyadamaa isin jedha. Telegiraama kiyya jalatti isinii galakkisaa jira. Download godhadhaa warroonni pilaastoor keessaa buufachuu hin dandeenye isin jedha. YouTube chaanala kiyya subscribe like gochuun na jajjabeessaa isin jedha. Warroonni haaraa baatanii warroonni nama dura naa gootan illee hedduu galatoomaa isin jedha. TikTok kiyyallee follow like gochuudhaan akka namoota bira ga'u godha.